لقى ربي أجائبة نمتج كوني عامر الليبي لما أنا تابي ليبيات هل كان إذا دريت أيارا سينا حجي داف وان إني إيجنتو إسمودت ويتا حجاني مرتو أيارا سيناني تنين جدن Ati lammiilee Itoophiyaa 47 biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaanaa jiran keessatti duutichi murtaa'eem gandaa kaasee hanga mootummaa federaalaatti iyyata dhiyeeffataa turuun Oromiyaa miidiyaan neetworkitti himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdeetiin biyyaa bahanii gara biyyoota galoo galaana edan imalan rakkoo garaagaraa. Namni suuraa isaa argitan kun waggaa 20 firribaa hin ka'iin jira. Seenaan isaa Yaahiree ilma namaa nama jechisiisa. Maqaan isaa Alwaalid bin Khalid bin Talal jedhama. Ilma sooressa biyya Saudiiti. Balaa konkolaataa bara 2005 irra ga'een koomaa keessa seenee agammaatti dammaqina akka jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harkafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifa Boru. Eeyyen arras walitti deebiniitiin jirra. Akkuma viidiyoo karaa fuulduraatti daawwataa turtan kana viidiyoo hedduu ka waliin ilaalu ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti maaltu tahamaa jira kan jedhu yeroo waqtaadhaa wal qabate viidiyoowwan hedduu bareedaa ta'ee fi gorsoota hedduu irraa fudhatan jedhee abdii qaba. Baga jiraatan baga jiraanne isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatanii jirtan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Chaanaaliin kun chaanaalii reef guddataa jirudha. Subscribe like share gochuu immoo isinirra haa jiraatu jecha kallattii mammee viidiyoowwan barbaachisee ka waliin daawwannu ta'a. Namtichi biyya Awurooppaa irraa karaa hajjii imala yeroo nama keessa jiru kun yeroo hajjiiti nama dhaqu rabbiin hunda kenna haa taasisu karaa fuulduraattis ammattis jechuudha. Mee hajjii dhaquudhaaf mudannoolee isa mudatee fi rakkoolee isa rakkise namtichi kun maal akka ta'ee fi akkam akka ta'e ka dhaggeeffannu taana turtii gaarii. لقى ربي أجائبة نمتج كوني عامر الليبي لما أنا تابي ليبيات هل كان إذا دريت أيارا سينا حجي داف وان إني إيجنتو إسمودت ويتا حجاني مرتو أيارا سيناني تنين جدن ويتا إني بيا مكة تفت أيارا سينا جدو باسبور كي ركنك أبا أفر ديبي إيجاني هرفتي رفاتو أجائباتو تترقهمي طيار حجاجة قوتو قورته إسا توكي تغتي براتري إيغا سيبقى سبريتي وقم رفو حجيتا ديمي جدانين والله دري طياراتنا كيسا بهو جداني نيتيتنين حجي ورا جدي منابه هم بهو جدي دري طيارا كيسا ويتدقيقا مراسا طيار إسا غتي ديبي ركني تكنيكا اتي أرغمي أفر ديبي أتما كيسا جرى إني بولي ما كيسا تابيك طياريتي ويتديبي ركنا تكنيكا كايساتي أرغمي سريفته أمس بلبلا بنو في ديدني غتني ترن وسو إني دوك إيو وسو كرتنيف أما اللي أسكيسا هم بيو كوني مرتينا ماتي مالي مرتي ربنا مرتيسي كنامتي الربي كيان هن حج برنا بيتي هركان قبط أجئي منابه هم بهو جري دري طيارا كيسا طياري أما اللي إيغتري أفر ديبي ركني تأرغمي سريفته ويتجري الله أكبر عامرين كريف غنسن نوفي الدمالي إملتني إملا خيري نوهنتاتو إسا نوفي داجري فرأتيتنين بيا مكاتي بوسي الله أكبر نمني كوني برا بدا رب مرة مالك أبا مالو مهجتي خيري أكم ربي براك أبا كجران عربهم دتي غافيته ميديان قوتون أولي قدي أوفاتي ننجرة غافة قري نمني ستي مرتز طيارة شوفتي برا ترتجر مرتي وفي مرتيسي بيك قالوا تربي كيسا هنجرتو قتني ديمو هندد تنجيكا ربي هم مرتيسي نقاها نموتو لفا حجي لفا كجر ويا ربين ومن يتوكل على الله فهو حسبه نما رب رت ارغتي غان سا ربي في جچا منابه ان حجيني يديتين جرا ارغني يدي افدوبن ديبو جچودان غراو في مرتي رب رت ارغتي osoo abdii muriin bakka san ture rabbinis isa birmatee chaalenjiiwwan rakkoolee hedduu kana keessa darbee bakka hajjii dhaquu danda'e namni rabbi irratti argate gahaan isaa rabbi mee viidiyoo itti aanullee kan kana fakkaatu kan biraa waliin haa daawwannu.
Ati lammiilee Itoophiyaa 47 biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa jiran keessatti duutichi murtaa'eem gandaa kaasee hanga mootummaa federaalaatti iyyata dhiyeeffataa turuun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdeetiin biyyaa bahanii gara biyyoota galoo galaana Edan imalan rakkoo garagaraatiif saaxilamuun dararamaa turuu fi lubbuu dhabaa turuu gabaasa yeroo hundaati. Fulbaana bara 2024 irraa kaasee oduun kibba Saudi Arabiyaa magaalaa Naajiran mana hidhaa Siijinaal Ammi jedhamurraa dhagahame oduu lammiilee Itoophiyaa hunda naasiseedha. Lammiileen Itoophiyaa 47 daangaa irratti humnoota nageenyaa Saudi Arabiyaatiin baala sammuu namaa hadochuu waliin yeroo garagaraatti qabamanii hidhaman duutiitti murtaa'e. Lammiileen kun dallaalaan dirqamaan baala sammuu namaa hadochuu itti fe'ee ergoo himaniitii jiru. Bara 2024 keessa murtiin du'aa irratti murtaa'u hordofee namoonni lama kan maqaan isaanii Muhammad Ahmad Shaqabii fi Abdallah Yusuf Elemoo jedhaman kan dhalootaan Oromiyaa baham Harargee ta'an irratti murteen darbeem gaafa fulbaana 25 bara 2024 irratti raawwatamuun ajjeefamanii. Caamsaa 20 bara 2025 ammoo namoonni lama kan maqaan isaanii Abdul Salaam Jamaal Muhammadii fi Abdul Samad Naggii Muhammad jedhaman baafamanii murteen du'aa irratti raawwatame. Caamsaa 21 bara 2025 waaree booda namoota lama kan maqaan isaanii Badhaasoo Muhammad Jundii dhalataa Harargee Lixaanaa Daaroo Laboo magaalaa Milqaa'ee ta'ee fi Abdul Qaadir Muhammad Siraaj dhalataa Harargee Bahaa Aanaa Malkaa balloota irratti murteen du'aa raawwatamuu maddeen himaniitii jiru. Erga murteen kun lammiilee Itoophiyaa kanneen irratti murtaa'ee maatiin isaanii gandarraa jalqabuun hanga mootummaa federaalaatti ji'oota 9 darbaniif iyyannaa taasisaa turuun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Ati lammiilee Itoophiyaa 47 biyya Saudi Arabiyaa kanneen du'aniif inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kanneen hafammoo rabbiin nuuf haa taasisu. Yeroo ammaa kana keessaa ijoolleen Oromiyaa tumamuun ajjeefamuun hidhamuun yeroo keessatti baramaa ta'edha. Yeroo dararaan garagaraa biyya ambaa keessatti isaan mudataa jiruu fi biyya keessattis mudataa jirudha. Rabbiin kana keessa nu haa baraaru nagaa nu haa baasu jenna. Mee viidiyoo itti aanu kana kan waliin dhageeffannu taana. Mudannoowwan garagaraa abbaa qabeenya biyyoota arabaa keessatti rakkoo isaan mudate wayii waliin haa dhageeffannu hanga dhumaatti. Namni suuraa isaa argitan kun waggaa 20 firribaa hin ka'iin jira. Seenaan isaa Yaahiree ilma namaa nama jechisiisa. Maqaan isaa Alwaalid bin Khalid bin Xalal jedhama. Ilma sooressaa biyya Saudiiti. Balaa konkolaataa bara 2005 irra ga'een koomaa keessa seenee agammaatti hin dammaqin akka jiru himama. Namni kun kolleejjii waraanaa keessatti barachaa osoo jiru balaa konkolaataa isa mudateen dhiigni sammuu isaa keessatti dhangala'een mana yaalaa seene. Alwaalid iji isaa gargar erga saaqame waggaa 20 darbee jira. Hakimonnis akkasitti cinqamuurraa deeggarsa ogeessa fayyaatiin lubbuun isaa akka darbu gaafatan. Abbaan isaa garuu akkas jechuudhaan deebii kenne. Ani rabbirraa abdiin kutuu nan eegaa jedhe. Ummata addunyaa hundumaanis rabbiin naaf kadhaa jechuudhaan dhaamsa dabarfatee jira. Dargaggeessi bareedaan ilmi sooressaa sila addunyaa feeteerra naanna'ee bashannanuuf carraa qabu waggaa 20f irriba keessaa dammaquun itti ulfaatee sireetti hidhamee jira. The Economicsiin wabeeffanne. Yeroo garagaraa keessatti rakkooleen garagaraa bifa kanaan nama mudatuu danda'a. Rabbiin dhibee rakkoo cinqaa garagaraa irraa rabbiin nagaa nu haa baasu. Addunyaan kun dararaalee akkanaa gurguddoo of keessaa qaba. Kara waggaa 20tiif osoo hirriba keessaa hin ka'in hanga ammaatti jiraataa jira. Kana keessaa immoo doktoroonni akka inni du'uuf dawaalee ajjechaa fayyadamuu barbaadanii abbaan abdiin kunneen rabbumarra ol kaa'adhe akka rabbinaa fayyisumoo dhaamsa islaama hundatti jechuun yaada ofii ergate yookiin dabarfate jechaadha. Rabbiin isa haa fayyisu. Fakkaataa isaatii fi akka isaa rabbinaa fayyisu nuti kana argine yookiin kana dubbanne malee rakkoolee garagaraa kan miidiyaan quban qabne hedduun jiraachuu danda'a. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Hanga qophii itti aanu walitti deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.